jireenya kiyya beektaa duruu na dhaalan isumaan jiruutu ammas lamada takka dhaalameetiin jiraatan lamada bara qoodachaa jiran kaayicutii isaanii takka tanuma. Amma caalaa nama beeku amma keekiyyaa dheessi jiraa jettee amma idaa ugattee ugaa dubbatu booyaa beekta. An bakka sanatti keekiyyaa fi ilmootaadhaa wajji barbaaduu keessatti ati gattee yoo wajji argamte rakkoodhaa dhufaati. Bakka sanii ati gattee bakka jirtu gabbaatee gattee gaa jarri kun jarri shiraa kun furmaatee gattee barbaadu jira bakka san anummaan haati dura wareegamu ilmootaanis gattee caalaa wajjin anaatu barbaada ati caalaa raanatu caalaanis raanatu bakka sanatti ammoo guyyaa gattee furmaatee rakkoo keessa buutati iyyuurra. Duuba beeku namni waan kafala barbaadu wajjaa jeetiin beeku yaada qabaa beekta. Rabbiin afaan buuse yookaan waajjiraadha yookaan isaan waajjiraadha akkanatti kun karaarraa mageessi taa'e waan lipcaa agarraan isaan keessaa akkuma feetee utaanaanan lubuuti irraas dhimman qabu abbaa rabbiin afaan buuse anaa fi nasiiba jimaallee nama arabaa wajjin hidhata qaban jedhanii jimaan ilaa mana dhufaaf jedhanii akkaan dhageetti asii jimaan isaanii oggaa mana dhufuuf hidhabee dhaqaniitii fi fudhatanii irraa fudhatanii jijjiiramanii nama biraa fakkaataniitii uffataas jijjiiratanii uffata nuti hin beekneen socho'an jedhanii odeeffannoo ciccimtuudhaan harkadhee bakki istiraateejiin isaanii naannoo kanaa jechaa jiranii naannoo tanaas maqaa siidaatis himuu hin fadhu hangaan irra gahee gartee waan jiraatan dhuguma sana itti baafadhutti. Kanaafuu maal akka godhuu qabdu ansiinimoo atuuni beeytaa haa wal quba qabaannuu siin jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya jabaadhu atiis of eeggannoo ta'e cimsi jawaadee saahiba kiyya yaa obboleessa kiyya anuusuma tokkichaan qabaa namni du'aa fi jirus na bira dhaabbataa hamtuun tiyya isa gaddisiistee gammachuun tiyya isa gammachiistu jee kan yaadu sii jira maaliin siin jechuu barbaada asirratti. Gurbaan maammeen san kaleessa galgala an xiqqishoo wanni hundi addaan naan babaane har'a garuu alhamdulillah wayyaa'eetiin jira fayyeetiin jira jechuun hin danda'a dhibbarraa dhibbatti si bilbilee iccitiin sii kannaa waan guddoo ganama didan galgalatti dhufan siin jechaa jira yaadee kiyya ammaas anis nyaadhame si garte jarri kun ciisa nuun qabu jarjartee nama hunda amanini siin jechuun barbaada hin amanini taa'e kalee bilbilaan akka inni si cinqaa ooles arkeetiin jira hordofaatiin jira akkanuma keessattuu kanaafuu ittiin dhiyaatiin hin jarjarin hin amanin nama jarjartee namaas hin amaninii siin jechuun barbaada obboleessa kiyya abbaa rabbiin afaan buuse yookaan waajjiraadha yookaan isaan waajjiraadha akkanatti kun karaarraa mageessi taa'e waan lipcaa agarraan isaan keessaa akkuma feetee utaanaanan lubuuti irraas dhimman qabu abbaa rabbiin afaan buuse anaa fi nasiiba kiyya yookaan nasiiba isaaniitii fi isaanii waliif teenya ammaan booda kaisaahu habarsaa fi firii jaalalaa akka firii jaalalaa hin jiru maasis an abbaan rabbiin na harka buuse lubbuu isaa dabarsuu yookaan lubbuu tiyya dabarsuu wanni murteeffadhe ammai hin galu karaarraa is hin galu halkanii guyyaa qabsoon tiyya ammaan booda bifa haarayaaniin eegala kanaafuu waan jiraa hunda waan irra ga'e hunda isiniin hubachiisaa isinis na hordofaan isiniin jaa naannoo isaan dafataa qabatanii gitaara jala gartee dukkana daheeyfatanii walii gasa socho'an inshaallah gargaarsa rabbiitiin abbaan kadhana bira jiraatee dhiisee tarkaanfii kiyyachiin fufaa kanaafuu na hordofaan isiniin jaa takkanaati inshaallah rabbi jedhu injifannoodha eegaa barbaadattiin jira tarkaanfii furachuudhaaf qophii xumureetiin jiraaniisi lubbuun guyyaa dhalattee duute waa lama dhabuun abaabuu dhabuudha itti oromooni akkuma agartan kanatti naannoo isaan odeeffannoo takka ta'aniin harkadhee tanaa sanii isiniin jechuu hin barbaadu wanniin daddagee ni jijjirti tokkuma isaan keessaa harkannan waan dhufuu ta'a hunda
isaantu itti gaafatamummaa qaba. Waliif teenya insha Allah firii kaisaafuu ati waan rabbiin harka si buufnaan waan ati mucaa kiyya akka sirra raaftee yeroo saniif waan isin fayyadamtanii waan gootan hundaa'u alhamdulillahi rabbil aalamiin bakka duritti deebi'eetiin jira fayyeetiin jira alhamdulillahi rabbii gaditti jawaadee fi furmaatee niin qabaa aniisi nama biraallee dhabu namaan dhibbarraa dhibbatti itti abdadhu isaan dubaas namoonni hedduu jira namni warri haqaaf dhaabbatees ni jira warra akka balloofaa jira kaniin maqaa dha'uun feene ni jiranii waliif teenyaa isaa Allahi wal garra yoo rabbi jedhe jawaadee saahiba kiyya yaa obboleessa kiyya anuusuma tokkichaan qabaa namni du'aa fi jirus na bira dhaabbataa hamtuun tiyya isa gaddisiistee gammachuun tiyya isa gammachiistu jedhee kan yaadu sii jira maaliin siin jechuu barbaada asirratti gurbaan maammeen san kaleessa galgala an xiqqishoo wanni hundi addaan naan babaane har'a garuu alhamdulillahi wayyaayeetiin jira fayyeetiin jira jechuun hin danda'a dhibbarraa dhibbatti sibbilbilee iccitiin sii kannaa waan ganama manguddoo ganama didan galgalatti dhufan siin jechaa jira yaadee kiyya ammaas anis nyaadhame si garte jarri kun ciisa nuun qabu jarjartee nama hunda amanini siin jechuun barbaada hin amanini taay khalee bilbilaan akka inni si cinqaa ooles arkeetiin jira hordofaatiin jira akkanuma keessattuu kanaafu ittiin dhiyaatiin hin jarjarin hin amanin nama jarjartee namaa sin amanini siin jechuun barbaada obboleessa kiyya taay nun baasan sin baasan ummanni kun ciisa nuun qabu saareyaan tooftaa jijjiirrataa deemu jiran kun akka laaltee na agartuttiin an na dhukkuba jee abdii muree manatti sin deebine naannawaan itti odeeffannoo dhagee waa hunda waan jiru hunda yoo waa arke waan haree waan uumamu hunda siin hubachiisa naannoo tanatti keessaafuu waa himanii odeeffannoon arkadhee odeeffannoo tana qulqulleeffadheetiin irra gaheetumaan anummaan sanbooda ummanni dukkana dahatee yaa'u jira dhagee isaa miti waan siin jechu jiru siifin ibsaa aniisi atiis tarkaanfii ta'e sakatta'iinsa kee itti fufi malee jarjartee nama harkaatiin seenin ogguu ati asiin adeemsa isaanii irratti dhaqqabde isaan bifa jijjiirrachaa tarkaanfii nurra fudhachaa deemaa jiran jarri kun yaa obboleessa kiyya siifis ciisaa hin jiran jawaadee anis ilmaan kiyyaas dhabe anis waan irra ga'ees arke namni tadabartee irraan baranne namaa miti amma garuu tarkaanfii qabsoodhaa bifa haarayaan eegaleetiin jiraan bifa haarayaan wanni feetes dudubanan deebistu ammaan booda wanni feete waan dhufa hundi kanaafuu toora kanatti namni himaa jira bakki istiraateejiin isaanii asiin jechaa jiranii laaltanii gartanii bakkatan asii jogola kana dukkana kana keessa taa'ataniiti naannoon kanatti isaan teessuma godhan jedhanii naannoo saniin sakatta'u jira waan irra ga'e hunda bilbilli qeebbanaa ta'uu naaba ta'uu qaba jawaade waan jira waan hin arge cufa sibiraan hin gaa na quba qabaadha haa wal quba qabaannu tarkaanfii teenya bifa haarayaan eegalluu siin jechuu barbaada jimaallee nama arabaa wajjin hidhata qaban jedhanii jimaan ilaa mana dhufaaf jedhanii akkaan dhageetti asii jimaan isaanii oggaa ogguu mana dhufuufi dhabee dhaqaniitii fi fudhatanii irraa fudhatanii jijjiiramanii nama biraa fakkaataniitii uffata jijjiiratanii uffata nuti hin beekneen socho'an jedhanii odeeffannoo ciccimtuudhaan harkadhee bakki istiraateejiin isaanii naannoo kanaa jechaa jiranii naannoo tanaas maqaa siidaatii himuu hin fadhu hangaan irra gahee gartee waan jiraatan dhuguma sana itti baafadhutti kanaafuu maal akka godhuu qabdu ansiinimuu atuuni beeytaa haa wal quba qabaannuu siin jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya jabaadhu atiis of eeggannoo ta'e cimsi waliif teenya gaawaa asumaa hungallu as jimaa makiinaa gubbaa fi dukkaana muraasa tokko jira torran kanaa jimaa dhufanii firii fi himiyaa fa'aa fuudhaaf jedhanii mister tokkoon taa'ee tuma guddasaa sheekni isaanii jimaa fuudhanii manatti itti geessan jangaayitii naannoo isaan jimaa irraa fuudhan naannoo nuti hin beeknetti dahatanii odeeffannoo san waan hin harkadheefin asii hin galu sa'aa 24 an qabsoon tiyya dukkanaa fi naannoo isaan itti gartee dafataa qabatan tanarraa hin galu jedhee murteessee jira balaa samii fuute dachiin hin dadhabdu gaayitii walitti baaneen jeera ammaan booda walitti baane galuun kiyyaas numan jiru inshaallah yoo rabbi jee
numaan hin najjaha numaan injifadhaa jeetii yaada waliin baane inshaallah nun akkatti inshaararraati ganda keessa naannoo odeeffannootti argadhee karaarraa maqee dhokodheetiin taa'ee eeggachuu jira niin harka inshaallah yaa rabbi jee akkanaati galuun kiyya mana galanii mana taa'uun haftee jirti ijoolleen xiyya taatu fuudhamte isaan arga jirti inshaallah kiniya firii jaalala hafarsaa zakkoon silaa'u hin bahu bakka hujii dirqamaa qofa gabbahaa gad hin bahu jaanii inni gaaddiduu firra kaa'ee deema ammaasiis ni beeytan gaa waan inni itti fayyadamaa jiru namni alaawaan inni barbaadu ol fiduufis bakka taa'utti isaa fiduus jara waan ta'eef waliin baana inshaallah akka mana haariyaatti wal garraa'u